Uffanni takkaayyuu narraa hin tolu. Hedduu takka darareemeetiin jira. Abbaan manaa kiyya hedduu takka na jibba. Furdinni garmalee hedduu na yaaddesseetiin jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa jirtanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jecha warroonni channel kana fangamaa raawwatan subscribe gochuudhaan maatii hundeessanii warroonni immoo maatii kiyyaatan baga nagaan eeddan isiniin jecha har'a viidiyoo ajaa'ibaa takka qabadhee isinii dhufeetiin jira. Warroonni wanti kun isin yaaddesse yookaan warroonni viidiyoon kun isin barbaachise ilaalaa viidiyoo hanga dhumaatti san booda irraa fayyadamaa isiniin jedha. Itti aansuun immoo gara viidiyootti isin dabarsaa. Viidiyoon kiyya kanarraa waa'ee furdina irratti xiyyeeffate. Egaa shamarran keenya keessattuu furdina garmaleetiin hedduu saaxilamanii shamarran keenya hedduun isaanii jechuudha. Egaa furdinni garmalee kun dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka nama jibbisiisa. Keessattuu shamarran hin heerumin baay'ee nama jibbisiisa. Kana jechuun kiyya immoo warroonni heerumanii furdatanii garmalee akkasitti zirtaxxa jedhuu qaban jechuu kiyyaa miti. Garuu hedduu nama jibbisiisa keessattuu shamarran irraa jechuudha. Kana karaa kamiin ofirraa balleessina kan jedhu viidiyoo kana qabadhee isinii dhufeetiin jira. Egaa nyaanni hanga amma argitan kun asirratti jechuudha nyaata furdina garmaleetiif nu saaxiluudha. Akkuma argitan kana waan akka keekii, waan akka biizaa, bargarii wantoota kanneen guutumatti nyaatina jechuu osoo hin taane wantoonni kun yoo baay'atan soorannaa keenya keessatti furdina garmaleetiif nu saaxilanii yookaan borcii hin barbaachifneef nu saaxilan jechuudha. Kanaaf nyaata kanneen irraa fudhatu hedduu barbaachisaadha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa akkuma viidiyoo irratti yookaan suuraa irratti argitan kani nyaanni garmalee sukkaarri itti baay'ate furdina garmaleetiif nu saaxila. Furdinni garmalee kun immoo hedduu takka nama jibbisiisa jechuudha. Kanaaf ofirraa hir'isuu dandeettanii warroonni hin qabamin dursuma ofirraa akka waan kanaan hin saaxilamne eeggannoo godhuu qabdan jechuudha. Warroonni immoo furdattanii jettan osoo hin beekin nyaachuudhaan arganna jettaniituma nyaatta. Keessattuu warroonni biyya namaa jirtan kun egaa mana isaanii wantoonni mimmi'aa waan baa'atuuf jecha isaan waan soorataniif jechuudha. Yeroo sani egaa waan mana keessatti qophaa'e waan ta'eef ni sooratanii yeroo muraasan keessa booda mootu kama furdattan of argitan jechuudha. Wantoota kanneen ofirraa balleessuudhaaf hedduu takka salphaadha yoo of yaadne ofirraa balleessine. Akkamitti ofirraa balleessina maaliin ofirraa balleessina yookaan jettan ta'e egaa kunoo an viidiyoo qabadhee isinii dhufeetiin jira. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaltanii irraa fayyadamuu qofa jechuudha. Egaa akkuma argitan kana furdina garmalee balleessuu keessatti bunni gahee guddaadha qaba. Akkuma argitan kana egaa ani viidiyoo yeroo isin hojjedhu yeroo baay'ee fakkeenyaaf amma furdina hir'isuu keessatti wantoonni barbaachisan yookaan wantoonni nu fayyadan hedduu isaaniitu jira. Ani garuu kan biyya keenya anillee biyya keessa jira waan ta'eef waan ofii kiyya argachuu hin dandeenye tokko asirratti hin barsiisu jechuudha. Waan ofii kiyyallee osoo gabbayee osoo furdadhee jedhee gadi bahee yookaan mana kiyyatti waan biraatiif biteetiin argachuu danda'u. Walumaa galatti waan an argachuu danda'u baasii guddaa osoo hin baasin isarratti xiyyeeffadheeti kan fide furdinallee kan hir'isu ta'ee waan an argachuu danda'u jechuudha. Itti aanseeti immoo gara viidiyootti isin dabarsine. Nyaata qofa yookaan haala soorannaa keessa kennaa qofa sirreessuu osoo hin taane sochiin qaamallee hedduu takka murteessaadha furdina hir'isuu keessatti. Kanaaf sochii qaamallee sirreeffachuu qabna jechuudha. Nyaata qofa osoo hin taane itti aansee haala soorannaa kennaa bareechuun barbaachisaadha. Furdina garmaleetiin akka hin saaxilamne yoo saaxilamne akkamitti ofirraa balleessina kan jennu kunoo amma viidiyoo qabadhee isin dhufeetiin jira. Akka dhumaatti na waliin tura. Egaa furdina hir'isuu keessatti sochiin qaamallee hedduu takka murteessaadha isiniin jedheetiin jira. Kiiloon keenya akka dafee gadi nu bu'u nyaata keenyallee sirreessuun akkuma jirutti ta'ee sochiin qaamallee barbaachisaadha jechuudha. Isaan kun lamaan walii wajjin kan deemanidha. Egaa inni jalqabaa furdina garmalee hir'isuu keessatti kan nu fayyadu ganama garaa qullatti bishaan ho'aa dhuguu. Egaa baay'inni keenya waan kana beenullee irraan fayyadamnu garuu warroonni furdattanii garmalee yaaddoftan yaadda'uu sanirra wantoota kanneen fayyadamaatiin yeroo gabaabaa keessatti ofirraa balleessaa isiniin jedha. Egaa maal gootanii ganama akkuma kaatanii osoo ciree hin fayyadamin osoo kan waan nyaatiin bishaan ho'aa jennu kanama gubuu osoo hin taane bishaan ho'aa fayyadamaa isiniin jedha. Itti aansee mootu hanqaaquu. Egaa hanqaaquu yookaan killeen pirootiiniidhaan kan badhaadheedha. Kanaaf karaalee garagaraatiin hanqaaquu soorachuu qabdan jechuudha. Karaa garagaraatiin jechuun akkuma asirratti isinitti agarsiisaa jiru kana bifa barbaadaniin dalagdanii itti fayyadamuu qabdanii. Inni sadaffaan mootu abukaadoo. Abukaadoon soorata keessan keessaa dhabamuu hin qabu. Warroonni furdina garmaleetiin saaxilamtanii ofirraa hir'isuuf deemaa jirtan jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti isinirraa hir'isa. Inni sadaffaan itti aansee mootu buna jechuudha.
Egaa buna kun hundi keenya beenu ni fayyadamna. Garuu ka furdinni ofirraa hir'isuuf fayyadamnu kun buna gogaa ta'uu qaba jechuudha. Buna qofa kooftanii danfistanii gogaa isaa dhuguu qabdan. Yoo diqqaate akkamitti dhumna yoom dhumna ka'eettan yoo jiraattan guyyaatti isinii 3 dhuguu qabdan jechuudha. Ganama, guyyaa, galgala nyaata booda jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti isinirraa hir'isa. Garuu sukkaara itti godhuu hin qabdan. Homaa itti godhuu hin qabdan jechuudha. Ammallee inni arfaffaa mootu nyaata sukkaarri itti baa'ate guutumatti ofirraa dhiisuu qabdan jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa hanqaaquu karaalee garaagaraatiin kan fayyadamuu dandeessanii bifa affeelliitiin ta'uu danda'a. Egaa walumaa galatti karaa isinitti toleen fayyadamuu dandeessan jechuudha. Hanqaaquu garuu yeroo baay'ee baay'istanii soorachuu qabdanii maaliif yoo jettanii isinirraa balleessuu keessatti gahee guddaa qaba. Inni shanaffaan immootu shaayii magariisa. Shaayii magariisa namni kamuu furdina yoo jedhan isa bitanii deemanii garuu haalli fayyadama isaa homaa itti godhuu hin qabdan. Isa qofa danfistanii osoo sukkaara ittiin godhin fayyadamuu qabdan jechuudha. Akkuma buna reef isiniin jedhe sanitti shaayii magariisa kanas isa qofa danfistaniiti kan dhugdan malee waan biraa mi'eessituu itti gootan taanaan homaa bu'aa isaa irraan argattan jechuudha. Bunallee akkasuma buna taanaan buna gogaa fayyadamuu qabdan nyaata booda jechuudha. Yoo san ta'uu baatan itti gootanii sukkaara itti naqxanii sookadatti naqxanii hodhan uummata akka irraan argattanii buna gogaa fayyadamuu qabdanii. Inni jahaffaa jechuudha ajjaa yookaan ootis jedhama. Kunoo akkuma argitan kana ajjaa kana kaashagamee yookaan faafrikaa keessa qophaa'e osoo hin taane isa midhaanii san bittanii karaalee garaagaraan fayyadamuu dandeessanii. Egaa ajjaan garbuu wajjin wal fakkaataadha. Dafee yoo nyaanne yoo soorannee dafeetiin nu keessaa hin badu sanumaaf nu fayyada jechuudha. Furdina hir'isuu keessatti itti aansee boloqqee garaagaraa fayyadamuu dandeettanii midhaan pirootiiniin badhaadha jechuudha. Waan akka boloqqee, waan akka baaqelaa san fayyadamuu qabdanii walumaa galatti. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa shaayii magariisallee haaluma saniin fayyadamuu qabdanii irra deddeebitanii fayyadamuu qabdanii guyyaatti gizee 3 fayyadamuu qabdanii jechuudha. Egaa wantoota kanneen haala kana yeroo fayyadamtan yeroo gabaabaa keessatti furdina garmalee saaxilamtanii san ofirraa balleessuu dandeettanii boloqqee immoo baay'istanii fayyadamuu qabdanii. Egaa nyaatuma san nyaata mi'aawaa gara nyaata kanaa jijjiirratuu qabdan jechuudha. Waan akka boloqqee, waan akka baaqelaa, waan akka ajjaa, waan garbuu kana fayyadamuu qabdanii furdina garmalee ofirraa hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hin dagatina. Itti aansee immoo sukkaarrinchi namni hin beekne hin jira. Inni kunillee furdina garmalee hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Boloqqeelleen akkasuma atarrillee baaqelalleen gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen karaa isinitti toleen fayyadamuu dandeessanii. Warroonni immoo daabboo sirriitti jaallattan daabboon hedduu nama furdisa. Isin daabboo guutumatti dhiisuu osoo hin taane daabboo garbuu bakka kamuu ni jira jechuudha. Daabboon garbuu isatti jijjiirratuu dandeessanii. Akkasumas inni torbaffaa talbaa. Egaa talbaan faayidaa hedduu nuu qaba akka takka lama jennee finne furdina hir'isuu keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha talbaan. Egaa karaa isinitti toleen fayyadamuu dandeessanii bifa juusitiin ta'uu ni mala, bifa ittootiin ta'uu ni mala, karaa barbaadaniin jechuudha. Garuu soorata keessan keessaa osoo dhabuu baattanii hedduu akka barbaachisaadha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni furdinni garmalee isin rakkise yaaddoo isinitti ta'e jechuudha. Wantoota kanneen yoo fayyadamtan bu'aa isaa yeroo gabaabaa keessatti argitan isiniin jedha. Karaa isinitti toleen talbaa fayyadamuu hin dagatina. Yoo barbaadan bifa ittootiin, yoo barbaadan akkuma argitan kana bifa juusitiin fayyadamuu dandeessanii. Hedduu takka isin fayyada furdinni hir'isuu keessatti. San booda haala kanaan bifa juusitiin gootanii baraaqullatti dhuddan jechuudha. Yeroo isinitti toletti guyyaatti yeroo 2 yeroo 3 fayyadamuu dandeessanii. Yeroo daddaftanii ofirraa hir'isuu barbaadda yeroo 3 fayyadama wantoota amma isiniin jedhe kana mara isaaniitu jechuudha. Akka isin fayyadamu takka abdii shakkii hin qabu fayyadama warri barbaadanii itti gammadan jedheetiin yaada. Wantoonni kunniin wantoota argachuuf nu rakkisanii miti, wantoota mana keenya keessatti argamanidha. Kanaaf irra fayyadamuu dandeenya. Wantoota kanneen yoo haala kanaan fayyadamtan yeroo muraasa keessatti jijjiirama guddaa irraa argattan jechuudha. Jijjiirama guddaa itti gammadan jedheetiin illee yaada. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kana jalatti yaada keessan barreessuu hin dagatina. Viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Egaa viidiyoo biraatiin yeroo dhiyootti walitti deebina. Hanga hundi keessanuu akkuma jirtanitti fayyaanaa ta'aa. Hedduu takka isin jaaladha, isin kabaja. Horaa bulaa isiniin jedha. Nagaan naa tura.